ay ummata keenya taaziyaa taa'u jirtani taaziyaadha moo taaziyaa taa'u jirtan moo akkam miskiina jee baabaa sheekh amiin ibroodha rabbi umrii isaanii nu haa dheereessu allah yatawwal umrahum وعليكم السلام ورحمة الله جبت أنت لا أكوي جرت أنت الورا خينا أي أورمو تيك توك في تيك توك أورمو تراين دم بتشور أدفي معلم سيتان أمتا خينا خنا وانا يلان غري أمتا أيلين كمني ummata aylin qabni ummata keenya kana walee nagarre beeku manni keenya oromoodhaa kun ummata miti beeka xabiyaan isaanii xabiyaa biyya ahmad takkaan deeman xabiyaa abiyyi yookaan isinin jedhu abiyyiin waraana amaara hidhachiisee diina fitti godhee diinni sun garagalee isarra jabaatee mataa keessa rukutu eegallaan woboodhaa wajji walitti araarsaadhaa jee dhufemma isaanii wajji walitti araaramuudha maaliif eertiraan jalaa diddee kuun jalaa diddee wanni hundinuu wanni taanaan woboo amma jaalmaaroo kanatti woon ida'amee jaalmaaroo kanaa waliin ummata kana cabse malee rakkoodhaatiitu dhufaa kaja'u mataasaa kana keessatti wanni ta'e jechuudha jaalateetii miti beeka akkasii jechuudha ammoo tagama ummata keenya kan kolkoloota tiktookii kana hoggaa dhufnu kolkolumaan isinin jaa maaliif warrootan tiktook irra teessan kolkoluma maaliif jaarmeen qabdanii waa takkallee wanni jettanii bikkatti dhaabbattanii isin beeytanii olumaa gad fiidan jechuudha gaafa folwarra keessan toora 300 400 kana ta'e amaaraa hojii taphattan ture waan kana kan isinitti hime amaari dhalaa babbareedduu isinitti fida dayyuusa kan akka abbaa abdiitiis haa ta'u eenyu haa ta'u ni beeka amaari tolcheetii isin beeka eenyummaa keessan tolcheetii isin beeka akka isin keessattuu akka isin shamarran amaaraa kana jaalattan amaari tolcheetii isin beeka hunda keessan amaari tolcheetii isin beeka jechuudha tolchee sigalee abbaa abdii dhamaasanis ni beeka akka inni gorora firra yaasaa wanni jiru amma isin hiisofanii no dayyuusa takkaa qalama harka qabatee hin beeyne dhamaa ta'uusaa beeka amaarii kan akkasii bada'u akkasiisan peejiidha irra guddifatan tiktok isaanii irra guddifatan jechuu waalaikum salaam amaari akkasiin godhaa beeka isinitti himeetiin ture raachuu keessan hattichaas amaarticha raachicha keessanis odoo shamarran amaaraati wayyi iyyu gaafa rakkatte qofa shawaan isin barbaaddi amma keessattu arsii fi harargeen hafuuran baasina isin maaliif isin duraanuu hantuuta warshaa isinii bananii dawaa ittiin isinitti ilaalanii malee isin buma takka keessan jettan amma shawaan if jaarteeti waa hunda fixatti oduma isin tatteessanii shawaan ammaan tan if jaarteega oduma isin asirraa way riippoortii nurra godhanii way nurratti godhanii abbaa abdii badawni sun faan badawni gutakka illee jijjiiramne sun faan ol fuudheeti iyyuu ture jechuudha namni waan silaa ta'e ol baasee hin dubbatu dhiira jechuun kagattaa'e waan kana akkamittiin bikka tanarraa bahee bikka birootitti tarkaanfadha ka jedhu siigalee raachuun keessan hattichinis gaafa rakkatee qofa isin barbaada amma aslii fi bineentiin teenya camlaaqaan tan wanni qancarreen yoo kursiirra kan miilisii lafantuu inni maayikiin sunis raachuu dattiin bilbilaa raachuutti wanni jahaati mee isatti wanni wama takkatti hin isaabunni shawaadhaa bara amaaraa guddise isaanii shawaadha afaan beeka malee amaaraa bara asii galee wama takka gaafa rakkatan qofa isinitti dhufan gaafa rakkatan qofa arsii baaratteen isin dawaa hantuutaa dawaan kun hantuutaaf ni dalagamoo hin dalagu hantuuta ni jeesamoo na jeesu san isinii fidanii isinii ilaalan galee amma dura chaayinaan amma dura dawaa hantuutaa tolchiteeti dawaan hantuutaa sun hantuuta waan ta'e hunda lafarraa fixe amma gaa dawaan hantuutaa sun hantuuta lafarraa fixe
booda chaayinaarraa eenyu dawaa habi ture magaala moqa isiidhaafis hantuunni kun oduma kana ciniinu kaan ajjeesa kana ciniinu kaan ajjeesa warri biyyaa nagayaan ciisee nagayaan hawweegan akkana eegasiifuu gaa kan hantuuta kan horsiisu yoo gooneefuu jaaniiti gaa dawaan sun nuutee jeeti gaa keessattuu warri biyya keenyaa kun waan akkasiisan fedha bitannee kaayannaa jaanii bara bitannee kaayanna dawaan kun ta'ee jira dawaa kana hogga bitatan inumaatu hantuuta ajjeesuu dhiisiiti hantuunni kaan ciniinee kaan ajjeesuu dhiisiiti hantuunni harka walirra kaayatee deema inumaatu hantuuta bashoo sodaachisiisu taas bee gurguddaa kanaatitu as bee kanaatitu as bee jechuudha akkasii raachuun keessaniis ka isin amma tiriidantii Oromooti maarree Oromoo teettanis gaafa rakkatan qofa isin barbaadan akkuma amma artistoonni shawaadhaa ummata keenya kaara argee kolkolee kana goggodan garte gaafa daansiidha gaafa sirba barachuudha dhufan amma deengadda sirba tokkoon harkee eenyu kan Habtaamuu Lammuudhaa bineensi falaxaan kun waggaa takkaffaa Ali Birraa irrattiin sirba jedhu namni artistiin tokko tireeningii godhee dhufaa bara dhamaa ummata badaa ta'uu isaanii ilaala ummata nyaataaf dhufuu malee ummata akka keessatti mul'achuudhaaf kaameeraa keessa saayinee kaameeraa keessa mul'achuudhaaf dhufe malee waan birooti namni artistii tokko bara artistii sirba isaa san akka gaariitti maxxanseetti salaawwanni Amaara Gondar irraa dhufe fakkaata akkam hogga bineensi sun sirba raachuun keessanis akkasi afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo wal keessa laaqame malee afaan Oromoo guyyaa tokko isaa dubbatu nagarre inni dhalaa Amaaraatii hojii taphachuu malee takkaa ijoollee Oromooti hojii taphatee hin beeku raachuun keessan arra gaafa tiiktookii irratti guban lammada irra guban sadaffaadha irra guban baga babbanattan maqaa isaatiin ijoolleen akkas gootan sun good job isin hin jaan maaliif isaatiitu Oromoo keessa hin jirre Oromoo yusuruuf kaa'u garuu isaanuu shawaadha ammaan tana babbanatan odoo Harargee fi Arsiin tun tatteessuuti shawaan xabi'a Amaaraa qabdiiti ammaan tana babbanatanii ammaan tana guruppii if jaaraniiti ammaan tana waan isaanii bekka deebisan garuu Amaarri dawaa isinii qoree jira maaliif akka Oromoon hudduu jaallattu ni beekanii shamarran nama isinitti fida laal shamarran babbareedduu taana laal ka jaartii qabus jaartii ekaliit koo tsagureellaatu hijiisti anchi diwiillatti lazii laabba abdii jiyaarni bar deemseen sigaleemi oduma jau abbaa abdii fi booyi wanni dhaare fidanii shamarran babbareedduu tana fidan dura inni wanni laalu hudduu shamarranii tan kanatti ol kaatee nu gatteessu sallaan garuu duubarraa wanni isaan dalaga waan birooti sigalee Oromoo afaan bansiisaniiti laagaa isii tana keessa laalan hangam takka akka isiin gaffagaattu akkasitti guruppii isinitti ijaaranii dhukka isinitti kaasan tureetiin isinitti himee bara aan turee barkaniin isinitti hime ummanni kun isin galaafachuudhaa deemaa shamarran babbareedduu isiniif deeti dhukka isinitti kaasuudhaa deemaa isin jechaa ture sigalee akkuma hogganoota keenya goggodhaa jiran warra selaamaan tana feesbuuk irraa ani qabsaawaa Oromoodhaati ani Oromoodhaafin sagalee ta'a ani maarreedhaafin sagalee ta'a jedhu hunda isaanii miila jalaa fuudhanii jiran miila jalaa fuudhan namni keessattuu biddeenaa fi barbaree nyaachaa dhufe kuni feetu Itoophiyaadhaa qaxxe taasifoo yoo mataan kee kun jijjiiraman qaban yoo ati mataan kee kun akkaataa itti jijjiiramu wanni hin jenne ati faayidaa hin qabdu bilaashumatti hiita malee kanaaf laal deemtanii harkeef dhee hin ta'ina harkeef dhee yookaan isin hin jiru tokko abiyyiititu harka isaatiin hibdhee amma harka isaatiin hibdha'uusaa faannoo hidhachiiseeti faannoon irra jabaattee faannoo tana akkamittiin cabsaa Isaayyaasinis walii galuu dadhabee waboodhatti harka kannatee jechuudha amma waboodhatti harka kannachuudhaa deema kana kaa dubbiin kana sigalee ammoo waboo wanni balleessite shamarran teenya babbareedduu biyya Arabaa tanaa odoo halkan viidiyoo koolii haasoytuuti rasaasaan mataa keessa fudhawan way jaalli keenya du'e way qabsaawaan keenya du'e way maarree keenya du'e itti kolkoleen ummanni shamarran irratti wal dhawaa bara gaara wallaggaa keessa taa'ee bara afaan Arabaa haasoo jira bara ka biyya Arabaan dhee waboo malee garree kan asii kun olaal afaan Arabaa bulbula haasoo ka shamarran keenya taariba meeqa asii meeqa dhaqanii ka afaan Arabaa hin beekne inni achi taa'ee oduma viidiyoo koolii haasa'u afaan Arabaa haasa'u bulbula
boodarra maal godhan hundi isaanii rasaasaa wal gatu eegalan jechuudha. Jaalabaluu abaluutu jeese jaalabaluu akkana du'e takkittiin isii warri qabsoo radduute hin jirtu. Takkittiin isii gaafa lafti nagayaa viidiyoo kooliin shamarran tanaa wajjin haasawaniiti ilaala. Akkana gadhiisanii bara. Shamarran tun meeqa isaanii shunkurtaadhaan isaan wanni goggodhaa jirti. Boo an bara hedduudhaan harkee bara meeqaan fuudhee maxxansee bara. Gaafa amaarri walloodhatti seeni. Gaafa amaarri wallaggaa fi kana daaraa isaan kute isaan gola keessa deebi'anii ta'an dhokatanii ta'anii bara hoggasan hafuuran baastu. Gaafa amaarri lola dhaabe gaafa lafti hundinuu nagahee taate parmii hunda diddibatanii karaa kanarra laala. Shamarran teenya ta biyya arabaa tanaa jirare tana barbaadan. Shamarran ammaas firraa eegan saahibummaadhaafis haa ta'u warri dhiiraatis jaartummaadhaafis haa ta'u dhalaa jaarsisii jalaa du'e irraa fagaadhu habiibi irraa fagaadhu. Ta jaarsisii jalaa du'e irraa fagaadhu. Ta jaarsi hiike humaatii miti tun humaatii miti. Dhalaa ani jaarsi waggaa wal bartee bar jaarsi kiyyenni du'e siin jennaan fagaadhu. Suni qabrii deemtu. Suni hafanaan deemti. Walis si martee si dabarsuudhaa deemti. Fagaadhu san jala. Ittiin dhihaatin suni qabriidhaa beeka. Bar jaarsaati turraa du'e sawaabaan dalaguudhaan hin jiru wanni akkasii hallayya si darbiti wallahi fagaadhu jala fagaadhu dhuudhuma shani fagaadhu. Dheebottullee ganda sii dha'itee bishaan hin dhugin naasitti hima dheebottullee fagaadhu jala fagaadhu suni qabrii deemtu. Tanammoo hiikameetiin jiraa jettu taate fuudhi humaatii miti fuudhi nasiin jee ammoo akka ummata keenya kawaboo kanatti odoo shamarran keenya ka biyya arabaa kanaa hojii halkan haasawaa bultanii mataa keessa wal dhooytanii jaalabaluu akkanatti du'e jaalabaluu qabsootam keessa du'e qabsummaan isaan keessa du'an ni jirti hin jirtu bar ifii isaaniiti wal fixanii daaraa ta'an jechuudha. Akkasii dubbii raachuutiis dubbii tana amaaraa hojii taphachuu malee isaa takkaa ijoollee oromooti hojii taphatu nagarre. Barboo namni ijoollee silaa tiktookiin isaanii xixiqqoodhaatiif kana hunda silaa walitti qabanii silaa guddisaniif mookam. Arra ijoolleen histii sanii jecha maqaa isaatiin banattee dhukkeetti kaasuudhatti jirti. Dawaasaati. Maaliif amaarri oromoo tan hedduudha beeka. Maaliif ummata xixiqqishaa kanaa mitiiti gurguddaa isaanii shamarran babbareedu jala kaayeeti miila jalaa fuudhaa ture. Akkuma Tigreen Iskeel Gabbisaatii fi Heenoo Gabbisaatii fi maarree kana shamarran Tigreedhaa tana fidanii jala kaaye. Sigalee akkasii jechuudha. Jala fidanii laa shamarran babbareedduu tana fidanii hanga Tigreedhaaf sagalee ta'an. Hanga wallaggaa achii dhumtu guyyaa tokko uummanni wallaggaa kolkoleen suni aktiivistoota jaaniin warra siraa babbarate jaaniin anama uummanni wallaggaa jiranii bara uummata akka wayitti ni saabu wayit ani baqlaa waan mataa jaaniin keessaa be uummata keenya kaasee kan oromoodhaa kana guutu isaanii walaa harargeedhaa walaa wallaggaa walaa shawaadhaa jimma firii lamaatiitu keesseera. Isaan kun hundinuu bikka takka turan akkasitti ilaalee isin hin taaneen jenni isin oromoodhaa miti oromummaan qabdaniin jeenan. Isin oromummaan qabdaniin jeen warra jaartiin teessan mana keessatti amaara warra hoggammoo isteejii irratti hogga walbee afaan oromoo dubbatuun jeen zaahirumaan namatti himan akkasittiin keessaa bee mataa kiyyan keessaa ba'uun kiyya sun amaara ati adareedha ati maarreedha odoo jaaniiti ifii isaaniiti ammaan tana takkittiin isii walitti dhuftu walla harka wal fuudhaa walitti dhuftu harka wal fuudhaa wal fuudhuudhaaf walitti dhuftu arra kunoo kophaa bahanii jiran amma hundi isaanii farfaca'anii jiran dhaabbadheetiin akkanatti ayyi miskiinotaan jaanamma wallaahi miskiinotaan jaanammaan ta'a. Gartanii kanaaf ammoo raachuun hanga iyyee dhalaa nabashaatuun ittuma dhufti. Tanaas wajjuma taphata taanis wajjuma laalanii booda tiktok irratti guban. Kanaasuma laalan tiktok irratti guban gowwa abbaa abdiisanis hoolichasanis asii achi oofaniituma tiktok irratti guban. Gowwaa tahuu keessan gaafa wanni takka isinirraa badde ol baatanii unoo kana nu godhanii wal jaartee guruppiidhaan iccitii kee qabattee waan takka hin gootu maaliif ol baatee iyyita hay an guyyaa takka feesbuukaan narraa gubate jee guyyaa takka hin dubbanne
feesbuukaa gubatee guyyaa takkaan baqalawaadha hafuuran baasa maaliif hin booye anaa bara ana ka deebisu malee way wannidha akkamittuu boochan qo'isin maali wanni isin boochisaa bilaashumatti tapha qofaa miti bar namni tapha taphattu keessatti wal jaaruudha qaba jaarmee qabaachuudha qabdanii bar maal taate yaa akhi maabara nyaata akkamitti nyaatuma qofaaf akkumatti taap qofa bar boo isin bar deemnummaan keessanuu isaanii malee isiniif hin ta'u bar ummanni tiktok isaanii isinirra guddifateeti isinirratti beekameeti waa hunda isinirraa buufateeti daraa isin godhaa ture la sigalee arraan tana eessa jirtan uno isinirratti wal jaaraniiti daraa godhan siyaasaa teessanillee isinirraa babbarataniiti achi booda ka isin silaa beekaa keenya maarii keenya jettanii miila jalaa fuudhaa jiran jechuudha gartaniimi akkanatti dhukka isinirraa kaasaa jiran garuu ammallee dammaqi Harargee fi Arsiin ati dammaqi shawaan duraanuu dammaqinsa ni qabdi Amaaratti ol dhiyaataniiti akaakayyuu isaanii yookaan eessummaan isaaniitiitu Amaaraati isaan wal jaaraniiti wal jaaru jirraallee isinitti himan isin okko Oromoodha isin okko Oromoo kooti ookoo oduma isiniin ja'aniiti hokkoo isinitti kaayan wal jaaran isaan harka lama jalaatiin akkamma artiistota keenya godhan kana jechuudha Harargee ni dhufanii Harargeedhatti daansii ni baratanii akkaataa itti sirban akkaataa itti ragadan akkaataa itti manni jaan kana hunda hogga baratan qaxxitaa Harargeen uummata jaalalaati jechuudhaan ol qotan jechuudha Harargeen eenyuti bara Harargeen biyya jaalalaati biyya maareeti jetti beektii amma ijoollee yuutuubii kana qaqqabdu jira kolkolee teenya takkaa jira kolkolee takka bas artiistota warra shawaa kanaa wajji suuraa ka'uun akka waan guddaadhaatti fakkaata kolkolee bocoloota gartanii artiistota keekaasi dura ka shawaadhaa ka dantaa isaatiif si bira dhufe kana harka suuraa irra kaayattee kanaa wajji suuraa ka'uudhis yaa na alatootaan isiniin beekaati keeysan dura kaasa gartanii keeysan hogga bikka takkarraa dhufee bikka takkaan dhaqajee dura dhaabbachuu dhiisa hattoota asirraa qamareetiitu suudii dhufuudhaa deema gaafa jaan akka waan qamar joollee suudii tana heesisaa tureetitti iyyuutotan hattuun alatan haasida hunda joolleen suudiidhaa ifiisiitiif karaa hin beekne sigalee maaliif namni biyya namaatiin dhaqee dalagadhaa jiru karaa kana waan irra dabre reefka irratti tarkaanfate karaa kanarra caccabee waa hedduu arkeetu wanni joollee mana madaam kanarraa akkanatti iyyisa isaa maali sanuu shamarran keenya faan hogga ijjitu akkatti fokkottu jetti odoo isiin gurra kana 50 bikka 50 odoo isiin urattee mana madaam kana keessa dhaabbattee daansii gootuuti yookaan uffata mana madaamiin yookaan uffata mana eenyu jaartii madaamiin yookaan ilmaan isiitiif kana odoo uffattee isiin daansii gootuuti madaamtittiin raatiba siitis kaji'a lamaa kan hin kanniniif alatti ariitee jechuudha. Habiibti bar mana namaa hogga dhufte miskiinummaa laal akka nama miskiina akka nama waa takka illee hin qabne taatee gajjettee jiraachuu qabda. Yoo biyyatti illee mana jaarrachuu jiraatte biyyattiin mana jaarrachuu jiraa hin jettu. Sii gala. Ati araba bira hogga dhufte atiin bareedduun tun garteemi huccuu cicciramtu uffattee akka ilmoo miskiinaatitti gajjettee deemuu danda'uu qabda. Hay maal taate hoo gajjettee deemuu danda'uu qabda maaliif jireenyaatiitu akkasumallee irraa hin dabarre arabaa bar biyyatti ati keessa jirtu arabaa bar biyya yoo sitti hinaafte namtittiin fuutee fooqirraa gazi darbitu jirtaa bar waan kana ta'eef waalaikum salaam waan kana ta'eef ati wanni ati gootu akka shamarran keenya tokko hogga ol bahanii iyyan gartanii iyyuu isaanii san durba maaltu jira rakkoon isii maal isiinoo maal gooteeti namtittiin ala gad darbite gaafiidha kun sigalee jechuudhaa miti bara sigalee wanni isin laaltan dhiira bocola tokko gartanii kan waan shamarran irratti irkateetuma ta'u an dhiirti teenya takka wallahi na aarsiti sanuu hin qaanfatuuti ani lafaan bitaati ati maarree biti waan amma kuulleen deddeemtu takka gartanii takka kuulleen deddeemtuun takka sigalee waan akkasiisan faa dhiira badoo akkasiisan faa sooshaal miidiyaarra fiddanii maqaa keenya hin balleessina ilmi dhiiraa waan dhalaatitti naajamu beeka dhiira namni jaaniin dhiira hojjattee jiraattu dhiira waan isiitiin dhalaa fuutu malee dhiira gurdii fi
butaanti shamaraa uffattee waan dhalaa irratti hirkattuu miti kan nuti beeynu. Dhiirti biyya Arabaa tuni dhiira hirkattuu butaanti shamarranii uffattee googaraa fi dira uffattee mana keessa teessu. Karkarroo akkanaa kana fiddee mana keessee kun jaarsa jettee kan fiifu kiniina liqimsu malee si hojii rafuu hin dandeenya kan. Gaafa kiniinni sun dhume akkuma haramaa yaatee jechuun olaal. Wallaahi olaal hanqana geessi laal hanqana. Aleeki yara an abuuk yaa ibn al-kalbi yaa haramaa yaa. Waan akkasiisan kaameraa irra qabdee teessa yaa na alata. Waan akkasiisan egaa wallaahi bar waan xiqqishoo. Waan xiqqisoo ijoollee ji'a lamaa ijoollee amma dhalattee ji'a lamaatu hin geenye waan xiqqisoo akkasiisan waan duutuu kiniinni ajjeesisan akkasitti kaameraa irra qabee ta'a na alatullaa aleek akkasanuu akka waan dhiiraatitti kaameraa irra qabu yaa badawa akkamitti ilmi dhiiraa waan godhe hunda kaameraa irra qabeetuma ta'a qaanyi bara. Obbolii warroottan akkataa kana laal gartanii ittiin dhiyaatina fagaadhu jala. Way haramaa kiyyaa bara haramaa kiyyaa hojii akkana taane itti kuulleen bineentii sanii si gara figaa wallee bineentii gurraattii sanii anumaatu hoggaan ilaalu bineensi akka waan meekaappii dibatuun na fakkaata. Maaliif bineentiin gurraattiidha. Bineentiin gurraattii muka tokko muka ibiddi irraa dhaame tokko gartanii muka cilaawee taa'u tokko san fakkaata. Koma taabar gattani namni hoggana mazallamee ilma namaa kana wanni godhe khalaas amma isaa fi gareen isaa takkittiin isaanii hin jiran hundi isaanii faffaca'anii jiran akka waan sabboontotaa akka waan oromootana waan gaarii godhanii unu akkana jirraati oromooti maarretti ani isiniin harkaa bara ba'arfakum zeen antolcheetiin isin beekun baqlaawaadha gatteemi isinii kana isinii taa'ee udaan daawuloot godhu kana gartanii waan isin gatteessan isin beekna tolcheetiin isin beeka arraan tana eessa jirtan arraan tana gartanii hin jirtan jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyya gurra kee kana bikka 15 uruu dhiisiiti urattuu sumaatii miti ammoo keessattuu hogga TikTok fayyadamtu daansii dhiisi obboleettii tiyya. Qaaliitiyya dhiisi daansii imimmaan keessuuni wallaahi qaaliidha warra keessanirraa jijjiiruudhaaf dhufte ifirraayis jijjiiruudhaaf dhufte karaa nati irra deemaa dhufte sun karaa hamaadha ture sigal reef karra tarkaanfachaa dhufte ka dadhabbii ofirraa hin baasin ka biyya as nagahuu keetin yaa rabbi ati galanni kee hin dhumu odoo rabbiinuu hin ja'in dhuftee TikTok seentee jechuun bocolamtu sigale kanaaf obbolii dhiisi wanni kun badaadhaati gattaa'iiti sigaleemi gattaa'iiti hojjadhu obbolii an baqlaawaan bikka adda addaan dhaabbadhu wallaahi isin jee bikka adda addaan dhaabbadhu anummaa maraataan kun dantaati yaniin beeka ani wanni niin firraa eegu dhalaa yooniin wal bare assalaamu alaikum wa alaikum salaam ayaaboo kunoo gaha an jaarsi kiyyanii du'e jennaan fagaadhe jala maaliif intalaa deera kiyyaan taate deemti yaana dabrin maan jaan khalaas qabrii deemtu re qabrii deemtuun akkamittiin wal bara dhinumaatuun taa'u bira niin baafadha dhalaa wal bara jaarsa keeni jira moo ni du'e sin jennaan baafadhu jala kafanaan deemti sun kafanaan deemti waan ta'eef baafadhu jala faati adiis dhiira jaartiin tiyyanii duute sin joo baafadhu jala baafadhu halaal jaartiin duute sin jennaan namtichi sun sin dhiisu wallahi sin dhiisu sabboonaa miti waan fedhe haa ta'u qabsaawaadhaa miti waan fedhe haa ta'u baafadhu jala garuu bara hawaasa keenya kanaatiitu hawaasa suuraa nama du'ee piroofaayila godhatee deemu bara rakkoon teessan tanaa bara gartani kanaaf wanni ani isinii dhaamu ijoollee teenya taarargeedhaa artistoota shawaadhaa kana fiddanii harkarra kaayatanii suuraa waliin ka'uu dhiisaati keessan jajjabeessaa na alata ummanni dantaa isaaniitiif isinii dhufaati dantaa isaaniitiif isinii dhufeeti achitti daansiidhaas uuma adda addaa babbaratee ol deebi'a amma ni garta nama raachuun amaartichi kuni oduma aslii fi maayikiin
كرسي راتيسو ميلي سي لفنتو ينزون أدوما يسين راجو أما ربيجا أدوما يسين جتودي أدوما يسين جتودي أدوما يسين جتودي إني أتين جولي سانيتي ولي غالي دفايتو غافا دنتا إسانيتي دفا غافا أماري لكي إسانيتي خاص Oromoo ni jirti ja Oromoo lama jira kolkoleedha Oromoo lama jira Arsii fi Harargeedha jira warri mootara kaasu Arsiidha isaantu jira warri harkatu Harargeedha isaantu jira jaanii dhufan jechuudha gaafa akkaawuntiin isaanii guddateef ol bahan jechuudha eessa ol bahan ganda Amaaraa dhaqan jechuudha ganda Amaaraa dhaqanii Amaarri shamarran babbareedduudhaatti fida shamarran babbareedduutti fideeti kan akka abbaa abdiisan fa'aa gartaniif shamarran babbareedduutti fida maaliif akkas godhanni beekanii gowwaa ta'uu isaati beekan waa takka illee akkamiin hin beekne arkan akkaawuntii isaanii irra guddifatan ittiin ifiifuu famasiif godhan jechuudha gartanii achi booda miila jalaa fuudhan kana achi Oromoo yoo beekamte lafa balleessitii jechuudhaan miila jalaa fuudhan jechuudha sanuu bar ummata bar deeffachuu illee hin beekne bar akkaataa itti waa deeffatan illee hin beekne bar waan adda addaati jiraati laal ummata isaaniiti jira warra waa babarsiisuu jira akkaataa itti akkaawuntiin yoo nama jalaa waa ta'e waa babarsiisuu jira taa'ati babbaradha afaan namaatis hin tuffatinaati sigare arraan tana silaa isin jaarmee qabaattanii jaarmee silaa qabaatanii wallaahi wal jaartaniiti waan takkarra geessanii cal jettanii waan silaa isinirraa badisan illee deeffattan jechuudha gatanii akkaawuntii keessan appiil godhaa appiil hogga goote riistoor isiniin jaa riistoor san booda torbaan tokko itti fayyadamuu hin dandeessu isiniin jaa gatanii achi booda ifiif hojjechuu eegalee jechuudha gatani rakkoon teessan bar rakkoon teessan akka UN hin beeran waa takka illee hin beekne takka fiddee asii nuun darartu takka gartanii era guddaa bar ummanni Awuroopaadhaa kuni ummata waa takka illee hin beekne gartanii mi warra akkasiisa UN wali qabdee asarti nutti UN tunis ummata gaddaafaati bar beera waa takka illee hin beekne kanaas fidan akka dhalaaf fokkottuu gartee dhalaan takka jira tafa oolan qabne hangaa isiniin hin jaanarra laalina dhalaan bareedduun fuula kana mul'istee teessi shaayettee dhalaan fokkottuun immoo harka kana qabdi harki isii kun babbareeda dhalaan fokkottuu tafa oolan qabne tana harka kana qabdi harka kana feetu hinnaatti dibdeeti feetu yoo sa'a appilii tan daqiiqa 30 takkaa jira sa'a rakisha sa'aan sun bar rakishaa bar amma beeran hundaajitu hidhatee deemaa bar tasanirra qaaliitti jira tan silaa hundan deesanii tan daqiiqa 30 tana godhataniiti harka isaanii kana hinnaa dibanii kana yaadu badla hogga laaltu fuulan qabdu harka qabdi yoo dhalaan akkasii sun irra guddaan isaanii tan fuulan qabne laan tan akkasitti harka kana ol jettee wanni gootu suni harka si garsiisu suni bas harki khusii kun hinnaadha ilaa hanga ciqileedhaatitti ilaa hanga ciqileedhaatitti hinnaadha dhalaalee san laala amma tiktok keessa illee laala tiktok keessa seenaati laalami irra hedduun isii ati akka hennaan funyaan takka irra hin jiru difkakni isii qabnaan bikka kana qabattee firraa fuutii hin qabdu yoo gaafooxaan irra jira jettee machi darbiti malee inuma gaa harka kana akkana keesseeti bas gaa maal eeggatti waaw sanuu bar kuyiniif hin jetti bar kuyiniif hin jetti bar kuyina balu kuyin marre kuyina balu saboo kuyinummaatuun tamii tabarra biifuu funyaan irra hin jirre tan bas isiin asirratti laal asii kana uratte laal kun bar shaqaxaa bar yoo akka tasaa qushaashni gurra isii kana seeni bikka waa keessee firaa xareeduun qabdu bar billaa aleekum habiibti wallaahi wanni akkasii sun hedduu rakko mana arabaa fa'aa hogga dhaytan arabni wallaahi gurra keessan kana isinirraa muru gurra kana araba
araba sijaaraa aarsuu bira kutee isinii kan akka sijaaraatti aarsuudhaaf wanni toofaa bira hoggadhaytan waan isin qabdan hunda isinirraa fuudha. Akkasitti in mul'isuu kana dhiisaa ummanni sooshaal miidiyaa isin daran hojjeta. Waan hojjetanii raatiba keessaniis fiddanii tiiktook irra gadi hin dhiisina. Yaa akhi ifeegi. Amma zamana keessattuu arabni hojiidha seenee hojii dalagachaa jiran dhibibu akka dursanitti arabni mana keessa taa'ee nyaachuun haftee jirti. Hin gowwomin obboleetiiti. Si galee hin gowwomin keessattuu faaxee funyaan hin qabne tafuula hin qabne garta. Rabbiin harka bareedaa si kanne harkuma keessa hin gaa yoo akkana gootee teessee malee yoo akkana gootee teessee malee sanii Maammadoo shawwadin. Sanii Maammadoo shawwadin Maammadoo Masraan shawwadin. Si galee firraa fuudhiitii taa'e maqaa keetis kuyin jettee hin deemin. Maquma keessan gartee mi kabijaa saniin deemadhu. Kuyin dhalaan ja'aniin tan akka teessanii tanaa miti. Ni hafte kuyin. Kuyin jechuun takkanaatii miti. Si gala. Ta namni waan adda addaa bikkatti fiduuf ilaala. Ta wanni jireenyi isii hundinuu rimootaati. Si galee. Hay maal taatanoo. Bar silaa wahillee silaa waa jalaa qabaattanii bar gaariidha. Wahillee silaa jalaa qabaattanii bar gaariidha. Yaa akhi nu dhiisaa kaa. Nu dhiisaa ani isiniin beekaati nu dhiisaa. Kawan dhalaan babbareedduun akkas jettee fi yaamni bar isaan kun wanni jaani. Dhalaan babbareedduun hanga wayyaa fuula rabbiitti kannee jira. Harka kana qaqalliseesi. Harka kana rabbiin irratti paastaa godhi. Amma fuula ni qabdan maashaallah alaykum. Maashaallah alaykum. Bikkasanitti. Harka as kan qiyaasa keessanii qabdan. Harka qiyaasa keessanii hoggaan isiniin jedhu harka amma faaxeen funyaan hin qabne tan amma kuyin ifin jettuu tuni badna uma miila ol fuudhee akkanatti miila asirra kaayatee ta'uu fakkaatti bar. Gurguddina. Amma sanii Maammadoo Masraa yoo akkanatti dhohite gamanyaadhaan wallahi firasaa kanume hunda harka. Alisa kadhume hunda harka si gurguddaa sanii. Meelaalaa beerran akkasiisan laala. Beerran amma kuyin ifin jettuu fi tana laalame tan amma harka kanarratti sa'aatii appiliidhaa san godhatte akkanatti teessu laalaata funyaan hin qabne tan. Harki isii barboobar miila kiyyarra furdaadhaa bara. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maammadoon gaatti nafne kuyin teenya maarree teenya qashtii teenya jaani bara. Isin teesseeti komentii lakkoofte jechuudha. Tanuma hojiidhaaf komentii lakkooftu jira bara. Hujumaaf tanuma teesseetuma komentii lakkooftu jira. Takka takkaasii jetti tan shamarran babbareedduu tanan maxxantee suuraa kaatu jira. Tan tayoo kaameeraa rabbii kana firra qabaa ooltee suuraan hin baaneef. Tayoo mobaayila feeteen suuraa kaasaa oolan suurummaan kun abadan hin baaneef akka gurbaa keenya kan machaaraa tokko amiin jennaan as jedhama nu bira. Jaartiin fuudhuu fedha jeeti suuraa biyyarraa erganiif isa sanatti jaartii obboleessaa fuudheeti meeshaan akka harmaaya kanarratti taate jaartiin muka ibiddaatiin darbatti. Akkasitti eega yoo inni naas fidde gaama mana hakimaas saniin akkasitti fayyanii jira. Fedhuu isaa dhaga'uuti. Dhoo isaadhaa miti na biraa wanni akkasiin jirtu. Akkasitti waan saniin fayye amma suuraa biyyarraa erganiif. Suuraan tun eessaa baati? Suuraan tun intala sanii bahuutiti. Dhalaan takka banni jirti. Namni keenya kunis Maammadoon Masraan kunis dhalaa waa takka illee hin beeni fedha. Yoon bareedduu as fide namaan na jalaa fudhata. Dhalaa waa takka illee hin beeni. Talaal hayaata duniyaa kanaan garteemi gargar jirtu fedha. Amma irra guddaa Maammadoon Masraan baadiyyaa baddaqee fuudhaa bara. Habiibni yoo dhalaa baratte dhayxee fudhatte hoo tabaara kana yeroo meeqa deemtee jira kunoo Saawudii Arabiyaa kanaati dhayxee fuutee hoo. Amma kuullee teenya takka amma warri Ameerikaa naanneessaniiti. Xiqqishuma yoo isiin jechoota kanaan isaan caalte kalaas lakkii bootoon hin taatu jaal.
namnummaan bultiif taa'u uummata akkanaati wallahi ijoollee saawudiidhaa keessattuu shamarran saawudiidhaa warra jireenya hadhaawaa arge isaan kanaatiitu ta'a warri imma UN'n xayyaara kalaxaatiin fidde kuni si guba kanneen si guban kanneen kaalsii ilaa hanga jilbaatitti uffatanii hogga jaarsi dhufe jaarsi irraa jaaketa fudhatte jaakenni kun kadhiiraati kadhalaatii tambayna jira stiil naaw tarkasiiti jira kun ulaa warri woboodhaa dhufe warri guyyaa shamarran teenya tabiyyaa arabaa kana bilbilee akka waan qabsaawaa Oromoo qabsaawaa turanitti fi isaaniitti rasaasaa wal dhawanii jaalabaluutu itti ta'e jaalmaareetu dooyyee oloo dhufan kun harroonni ambar hojii teessan takka takkatti hin beeka suurma ummata kanaa warrummaan kaayatee ummata fayyaa hin qabne bara hattootaa bara ummata akkanaati kanaaf amma warri islaama UN'n fidduus beeran kophee illee uffachuu hin beekne kopheen isaan uffatan kophee silaa dhiirti takketaadhaan taphattu maali kubbaadhaan taphattu warra akkasii jechuudha warra akkasiisan uummanni keenya kan wallaggaa kun tokko tokko afaan dheerataanii beektan akka amaaraati hogga hojii isaaniitiin isaan tuqan hattoota deemaa ba'a isini jala anzaariin isinitti himaati ba'a jira ba'a anzaariin namatti hima wanni kasii na bira hin jiru dhoo isaan na bira hin dalagu'an wanni dhoo isaan hin jiru addunyaan waa dhoo'isuu dhiistee jirti isinuu lakkaa guyyaa adii Oromoo tana ija cufne jettanii deemtanii bara badhi isinii sanuu wanni keessa jiru badhi hin qaanfattanii bara suuta deema anzaariin namatti himaati suuta kanaaf warroottan TikTok isin irratti cufame baga isin irratti cufame baga dawaa keessan baga isin irratti cufame walaa raachuudha walaa hattoota hunda baga isin irratti cufame maaliif guyyaa gandaa maaraatti ooltan beera namaaraatti wajji ooltaniiti gaafa rakkattan qofa Oromoodhaan dhuftan ookoo yettii bar dhuftee sanuu kan akka abbaa abdii badooni sun faan dawaa keessan ummata waa takka illee hin baratin ummata jaarmee hin qabne ummata akka keessa hin jiru amma kun olaala amma hoo eessa jettan ifimmas bineentii dhiira kana kadeemu hundarra fannifamtee ka'aatuma deemtu takka eenyu mooneetti jettaniini warshaa haye karuma suk wahyar so moonee sanis amma dhiira hundaa wajji deemti kanatti haati kanatti rarraati kanatti nauma foonuma wanniidhaa godha isii sanillee irra guban anoo maalaan godhee jettii bara hujii tire garte walaa hunda isaanii waan silaa Oromoo ta'e hunda irra guban dawaa keessanii maaliif isin faayidaan qabdan isin miilaan lafa dhiituu malee jaarma hin qabdan isin daansii godhuu malee faayidaan qabdan amaarri shamarran babbareedduu isin gadhiiseeti hanga isin asii isiidhaan qucci bidig bahe tanashi wadazii zuurii wadazaa hiji wada fitne wada haalane hanga isin jettaniin gartanii mi achi isinirra wal jaaree akkaawuntii keessan daaraa isin godha jechuudha خلاص أتبو دايسين ديب إنسي خيسان ينجروا يتشونا هوني تقام مجودي أكاسي سنقوري يتشونا هوني تقام مجودي إسي نمارا برا مدفتي إسي نمارا أكا إساني تيمتي سين خان ما في خاني وجيني سورا قادي accounting ko akanatti gubate okko yennaan kalas accounting ko akanatti gubate okko jolli abaanaa tokko kanarraa gubi okko yette ogogga isin jette achuma artiistootaaf kun wanni godhan kalas girri isaanii jira ammaan tana sii kaasna jaanii ani ma namni ni rifadhuuf dhugatti ijoolluma teenya taara argeedhaati tarma arsiidhaati kalas shawaayeen amaara fi booyti ammaan tana guddifatte ammaan tana guruppii bantee jaarrattiisi
teenyu mata namaa deeta waa takka keessan jirre ay carraa keessan wal jaara community takka bana wanni taate akkasitti waan takka irratti oolaa ustaniituma ni yina namni miidhameen iyyuu bargattaa'eeti maaliin godhuu qabaa akkana taheeti maaliin godhuu qabaa eenyuttiin dhiyaachuu qabaa if gaafataa bara waalaikum salaam kanaaf akkana jettanii ni yina faatee teenya dhageessaa obbolii dhageessaa huccuu jaartii madaam huccuu intala madaam uffattee gurra kee bikka 15 bikka 70 urtee tiktok irraa daansii godhaa meekaappii fi kana diddibattee atii sanuu arraantana biyya san seenti akkasitti madaamiin hoggasi garte sii sanuu afaan hin beekne sii sanuu madaamiidhaan an intalaan sii taate na fudhadhu jettuun gaafa madaamiin sirra gartee mana siitii si ariite jette ganna qaba way oromootiyye yaa wadhalaan teenya taarargee takka baan akkatti bochu itti bara afaan isii ebiibu kun olaal as jiraati daranuu laal afaan isii kana jaaketa gootee iyyitii kam dhugaara dogga bochuu jaaketani taakama afaan isiidha bal'ina siigale nama mana hojiidhaa jiru fakkaatu dhalaa mana hojiidhaa jirtu fuulli isii gubataadha nastima obali dhalaa mana hojiidhaa jirtu fuulli isii gubataadha ati meekaappii dibattee gurra heekunoo ilaa asii uraadhaati nama mana madaam dalagu jiruun fakkaatu bara jaarsa madaam fakkaattaa bara masaanuu fakkaattaa barate maala jeaqi duba hoggaa akkasiisan madaamii waysi dhiisti jedhe dhalaan arabaa ebiibuu butaanti achi darbitu tana tan makka alaabaa oromoodhaatitti gidaara kaanitti daddarbitu tanaati ati hogga akkasichaa deemte san hoggaa araba kana hogga gattan akkana jechaa deemtaniiti egaa akka bineentii takka tan jimmaa takka tan sa'a 24 Dubai kana keessa wanni gadhiisaa ooltuu takka kan dalagan akkama karaara deemtee binta shaaraa jennaan tan akkasiisan akkasitti oduma deemtu intalti sun boodarra galuudhaaf teessee cuisiisuunis biyya namaa hogga dhuftan dalagadhaa daansii na fuudha qaba si gale daansii fi miti haati baate ammaas dhagee ammaas ittiin himaa akka shamarran teenya tanaa sirra turree gartanii mi warroota hogga biyyatti galan ooyiruu abbaa kiyyaa ooyiruu maarree kiyyaa ooyiruu iitiyyaa jedhetu takka dhalaalee gosummaadhaan jedhamtu takka jira bara amma isaan sun amma galaniiti ooyiruu abbaa kiyyaa maarree abbaa kiyyaa jaan ooyiruu abbaa keetii eenyu nu garsiisi hin jennu nuti waan ati qabdu nu garsiisi an dhalaa takka takkaa naataa dhalaa biyya namaa kana keessa turte mana isii keessatti ol galtee mana keessa teessee suuraa gadhiistu buna baa kana qicachaa ati dhalaadha dhugatti tan ammoo suuraa kaateetuma gaara keessa dhaabbattee ooyiruu keessa dhaabbattee suuraa gadhiisu suni laa suni faayidaa hin qabdu suni faayidaa takka hin qabdu suni bu'aa hin qabdu suni yoo namni biraatillee yoo hafuudhu ta'e jaartiillee hin taatu nama takka sun jechuun buuftuu jennaan waa gannaqaatuma deemtu jennaan sun abbaan fedhe yoo ilmi dhiiraa haayisin jee maallaqa ta'uu qaba salaamtaanti obbali maammadoon ammaan tana abu mazraan ammaan tana wanni si dhufuuf waan ati qabdu si harkaa fuudhuudhaafi si gala fuudhaa fi heeruma jechuun waan safaa ta'an seena akkamatti walitti kaafattanii walitti fiiguu san qofaa miti dubbiin si gale akka ummata hargeysaa gartanii mi warra ijoollee facaasee deemu akkas taati dubbiin ni beeka walitti dhuftee ilmoo san dhaluudhaaf ilmoon sun waa hedduu sirraa feeti hafaazaa aannan waa hedduu sirraa feeti si gale intalti dhalaadhaa ta'ati fuututu yaa maammadu awuma siraa badawa dhagee badawa dhalaa lamaa fi sadii fi kana viidiyoo waraabdee tiktok irra gadhiisu feetu dantaaf sheeka taataati dantaaf ustaaz taataati dhagee hattu waan dhalaatiin jiraataati dhagee sittiin hima dhagee dhalaa sossobdee gowwoomsitee maallaqa irraa fuudhaa jirta tasi nyaadhamte nyaadhu
ati immoo obbolii ittiin kannin dantaa keetii ilma ganda keetii ta'a ilma gosa keetii ta'a waan fedhe ta'a ittiin kannin saantima takka ittiin kannin si galee saantima takka ittiin kannin waan kee waan hojjette jabeeffadhu ni heerumtaa heerumi garuu qarshii teetiin dhiiratti hin heerumin dhiirti sun maallaqa isaa baasee sirra gannaqee si fuudhuu qaba si galee keetiin si fuudhuu qaba maallaqa isaatiin si fuudhu keetiin ammoo wali baasnaa aggaaytan inni gaabbaa isa jiru tokko jira baramma biyya keessa naannoo jira wali baasni ani san kanaan baasaati san kana baasi kasi wal fuuna warra jiru jira si galee jechuun barra haffaasaa booda oggarraa baase ani haffaasaa irraa baase ati hoo dhiqiidhaa bar dubbiin akkasii bar intalti dhalaadhaatu ni dadhabdi nyaata feeti qibaatii feeti waa hedduu jira hay maal taate yoo daaba feeti waan feetellee taanaan hay booda fuudhaa fi heerumni keessan akka uummata kaayiroodhaa ta'uudhaaf deema asii guyyaa rabbii kana daansii godhaa oolanii galgala hoggamana galan shunkurtaa mana abaluu dhaqii nu fuudhi nu liqeessinii deebisnaafi gaafa liqeessan akka abbichi shunkurtaa teenya nuu kan hin jenne isaan dur walii kanii gargar facaane isii mana hojiidhaa seente isaanuma saniititu deebi'e maas haareetti wal fuudhaa bara haareetti wal fuudhani bara manni kaayiroo akkasii bara aruusni haareen namnummaan haareen wal fuudha warruma duraan wal fuudhee aruusa wal naqateetiitu haareetti wal fuudha akkasii beeka kanaaf qarshii teetiin ilma dhiiraan bitatiin obboleetiiti fayyaduma ammadoo ni aaraa miti mataadhaan gadaa dhaabbatu naasitti hima kun baqlaawaadha ani akkamittiin qarshii dhalaadhaati jecha dhalatti siqee dhalaa tana jaartii naataati jechi hay barboo boo hoodhooti shaantaa kee fudhadhuu narraa gabbayii naan jetti bara na tuffattii barbooda saayibootan kiyya bira waanaan jetti bara haadhaaf abbaa kiyya bira waanaan jetti barboo sun naa du'aa bara naaf an dhiirti ammaan tanaatun akkamitti yaaddanii naaf hin galu dhugatti sammuun teessantuun hin yaaddu bara ummata yoo qubaan sammuu tana tuqan qubni namaa kun udaan tuqu barboo isin deemiti hojjedhu yaa fi hidannaa sira yoo dhugaa sadiin ammoo jaalatti dhugaadhaa akka jiraatu taate dhugaadha inni ilmoodha qabaate ni dalayta mattagaagas jennaan kan akkasiisan kan akkasiisu mattagaagas jaama si galee kanaaf wanni inni isinii dhaamu obboleettii tiyya booda garteeni jaarsiin ani fuudhe kuni akumaa fi akka jiraati silaan suurumatee tana piroofaayilii godhadhee ettee hin dhufin amma dhalaan takka takka gartanii tan suuruma jaarsisii kana piroofaayilii godhachuun feenee jira bara akkuma jaarsisiidhaa kan hin feenee jira bara akka jaarsisi kanaaf wanni nan isinii dhaamu ilma dhiiraa saantima takka ittiin kannin saantima takka irraa fagaadhu hojiif dhufte hojjadhu if jijjiiri daansii dhiisi si haa ga'u jireenyi biyya keenyaa wallaahi kan hagarteemi neetworkii yoo jiraatte neetworkii birootiin bilbilaniif irraa gaafatani malee daayirektii kadhawanii gaafatanii miti haalli dhimma keessattuu biyya teenyaa sun namarraa yoo rakkoo biyya teenyaa san nama gaafatte malee warra fi qaxxitaa gaafachuun ammaan tana nama qaanfachiisti kadeemu hundinuu rakkoo dheema hangas takka geessee jirtee jechuu biyya namaa tana hogga dhuftan obsaatii tattaa'a rabbi keessaanuu haa baasunuma hundaa'uuti addunyaa tana hundaatti wal qarqabee jira ammaan tana sii galee an dhalaa teenya wanni nan isiniimu dhalaa teenya keessattuu shamarran teenya taarargeedha obboleettii tiyya abaluutiitu sirba kana naa sirbi jettee wanni hin jeen baga nagaan dhufte munir sii galee azaanii jira magaalaa keessaan jiraanii gaqqabeelaa maaliif kanaaf wanni nan isinii dhaamu
obboleetiiti obboleessa kiyya maaltu si dhibee jaarsa kiyyaaf yoon hin kanneette ana ija birootiin na laaluutu mara ammoo akkana na ulfeesseetti akka shamarran biyya Dubaay san gatanii miti yommuu akkasitti garaa kee xiilleessitee deemte yoo akkasitti garaa kee kana xiilleessitee akka nama salaatuutti harka garaa kee guddaa kanarra keessee akkana dhaabbatte nam tokko kasi gargaaru hin jiru qabu maaliif gaafa wal jana jantu nuun hin mari'anne gaafa wal jaraftu nuun hin mari'anne barsan hogga garaasii guddaa kana hogga harkarra keessee dhaabbattu bar nama salaata jamaadhaa salaatu san malee fakkaattu bar harka kanarra keessee diqaalaa tana diqaalaan tun sanuu laala akkanatti laalachi dhiibattee laala sanuu laala ijaaba gurguddaa kanarra keesseeti ijaaba gurguddaa kana hogga uffistee laala diqaalaan tun ana diqaalaadha jechuusi akkatti achi dhiibatti bara salaama ilmoo halaal silaa taate hin mul'attu diqaalaan tun ifiin ifimti diqaalaan tun ifiin ifimti sii galee diqaalaa akkasiisa Muhammad wa Masra kademee hin dalaganne kan fuuluma isaa faalaalteetuma caal jetteetuma yookaan itti deemteetuma akkanumatti bilaashitti raayee ulfaayeetuma wanni taa'ee yookaan jettu si beeka chaayu sii galee akkam jettee warra keessan geessita gaa akkam jettee warra keessan geessita eenyurraa hin fuudheetta eenyurraa hin dhaleetta akka roozii san taatan booda roozii bineensa jimmaa kan suudaan irraa fiddee suudaanitti isii ganee kabiraa fuudhe amma intalti tuun illee akkas taate jaanii baramma hunoo isii illee kophaa deemti maan tana qabri la boolla namaa qottan suutuma walii qota maaliif ifiif itti kuftan waan ta'eef ifiif itti kuftan waan ta'eef hogga walii qottan suuta walii qotaa beeran ammoo wanni isin baataniif biyya namaa kana keessa daansiidhaa fi suuraa ka'uudhaaf odoo hin ta'in hojjettaniif jijjiiruudhaaf yoo biyyatti illee waa godhatan akka intala miskiinaatitti deema hanga nagaan biyya keessanii galtanii hanga nagaan biyya keessatti galtu akka intala miskiinaa waa takka illee hin qabneetitti mataa kee lafa laalaa suuta jechaa deema wahii hin qabaa hin dubbatin wanni ammaan tanaatun ifiif diina sittaati si gala dhageessaami ifiif diina sittaati waan taateef akkana jettee waan qabdu hafuura baastee namatti illee hin dubbatin akkana jettee dhoofadhu waan ka'e ammoo namni ati itti dhiyaattu nama waa qabu ta'uu qaba kanaan siidhaama nageetti naa jiraadha warroottan tiktok baga isin irratti gubate ammallee isiniin hin ja'a dawaa keessan isinirraa isinitti xiqqaate nageetti fayyaa nuu ta'a hamtuun isin arkin